Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo kan idila addunyaatti argamtan hunda keessanuu nageenya keenya kan inni irraa burqe bakkuma isin jirtanitti laggeen fi gaarreen qaxxaamure isin bira haa ga'uu isiniin jenna. Arraan tana yoo maaliin dhufte yoo jettan arraan tana oduun gaddaa ajandaa lamarraa haasofna. Tokko waa'ee siyaasa biyya keessaa kan amma milishaan ummata keenya dararaa jirtu fi kaleessa Ameerikaan biyya Yamanitti mana hidhaa Yamanitti haleellaa qilleensarraan raawwatteen namoonni lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa san keessatti jiran hundi isaanii dhumuu miidiyaan adda addaa gabaasaa jira. Miidiyaan Yamanilleen kan Huutiin hoogganamu lammiileen Itoophiyaa nama 27 hagawutu dhumee je garuu abukaattoon lammiilee Itoophiyaa kan yeroo dheeraaf Yaman keessatti lammiilee Itoophiyaa tajaajilaa ture nama 100 olii je asirratti gabaasni isaaniitii fi kan abukaattoo kana wal faallessaa jechuu kanarrattis kan irraa dubbannu tahaa. Ajandaan inni tokkoffaan waa'ee dararaa ummata keenya kan milishaa yeroo ammaan tanaa kana dargaggeessa keenya qe'ee fi qabeenya isaanirraa ariitee lammiileen haram akkam tahanii booddeen dargaggeeyyii tanaa akkam tahaa kan irraa haasofnu. Egaa eefa jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe as ummanni keenya dararaa adda addaa argaa jiras. Amma dhiheenya kanatti eefa Tigraayii fi biltiginnaan wal dhooyte as dararri nama keenya akkam baay'ate. Karaa milishaatiin, karaa kaadireetiin, karaa hooggansaatiin bas namni mootummaa kana itti qabsaa'ee itti dhiigee ulfi itti wareegamee mootummaa jijjiiramaa kana fide. Arra ammoo mootummaa nama isaaniif lubbuu isaanii wareege jijjiirama kana isaan harka fidee isaan harka kaa'e dargaggeessa Oromoo ari'anii kaan biyyarraa baasanii kaan ammoo gaara galcha. Namni yeroo ammaan tana sodaadha kararra hin deemu akka bineensatti gaara keessa deema. Bineensaa wajjin gaara keessa jiraata ilmi namaa. Maali gaafa qabsoo gaafa kararra bahee dargaggeessi karaa cufee waan godhi jettee hunda godhee ifi aangoo qabatee bar 4 kiiloo godhuudha akkasitti lubbuu isaa takkitti aarsaan kafalin. Gabrummaan firraa kaasa jee gabrummaa caaltuu firra kaayee jechuudha. Gaafa wayyaanee biyyuma keessa turre nagaan bobbaanee gala reeffa namaa takkaan gara qawwee dhukkaatu takkaan gara si duratti ganduma keessattu waajjiruma gandaa keessatti akka hin taanetti sittiin dubbatu jechuun milishaa hudduu bani booyattee firraa dhoowwaa ture gaafa biyya jiru. Milishaa ammaan tana ati xiqqishoo ijaan taane laallaan rasaasaan mataa keessa dhooytu tan kuni eefa jijjiiramni dhufee as wanni kun hundi ta'e jechuudha. Ilmi namaa rashanamu adda baabaa irra baasanii haadhaaf abbaa yaamanii ilmoo duratti ajjeesuun ilmaan duratti haadha ajjeesuun ilma kan keettu bosona jira janii maatii dararuun eefa biltiginnaan dhuftee as kun hundi haa ta'u jiru. Dargaggeessi Oromoo kararraa butamee
dirree leenjii geeffamaa jira dirqiidhaan. Seerri Itoophiyaa namni tokko fedhii yoo taate malee dirqamaan waraana galuu akka hin qabne yeroo adda addatti miidiyaa kana gubbaratti warroottan mootummaa qaamni mootummaa himaatu afaaniyyuu maal himtanii harkaan hojiidhaan maal godhu jirtan sanittuu kararraa qabdanii leenjii gahaa yoo kennitanii fi waraanitti ergitan rakkoo takka hin qabu. Akka millaachitti qaban qofa agarsiiftanii erguun sirrii miti. Waraana biyyi takka kan biyya taatu waraanaan namni jaalatee seenuu qaba. Waraana dirqamaan seenuu hin qabu. Biyyi waraanaan guddatte hoggajan waraan deemtee waraana leenjitee ogummaa barbaachisu fudhattee teessee biyya tan teetirraa diina ittisuu fedhiidhaan dargaggeessi isi mootummaan kararraa milishaan kararraa qabdee dirree leenjii geessitu kun gaafa dirree leenjii sanii gabbahee waraana mootummaadhaan mormutti galaa jechuu kan bosona jirutti yeroo adda addatti miidiyaa kanarratti argaa turre hanqaaba mootummaa keessaa baqatanii waraana bilisummaa Oromootti harka kennan. Bakkeewwan kutaalee Oromiyaa keessaa kutaaleen milishaan nama akka huruphetti nama taphatu jirtu godina Harargee lamaan Shawaa Bahaa Iluu Abbaaboor Wallaggaa kutaalee garaagaraa keessatti ilmaan namaa biyya dawwaltanii yoo gaafattan ilmoon namaa hin jirtu biyya keessa. Kun deeme gaaraggale kun hote biyyaa bee maaltu biyyaa baase gaafa duraa alagaan roorrisaa jedhanii alagaan roorrifteet biyyaa bee arra yoo eenyu isa roorrisa garroorroo namni gise alaa roorrifame manatti dhiyeessa gaafa manaasitti roorroon sitti jabaatte kara itti dhiyeessitu hin qabdu teesseetuma carraan ati qabdu teessee roorroo saniin wal dhaanuu yoo carraa qabaatte biyyarraa baata karaa baharaatiin yoo carraa qabaatte bishaan achi dabarta yookaan dhiyaana qurxummii taata. Mee asirratti viidiyoo gabaabduu tana haa waliin ilaallu. argitanii jirtan kun maali dargaggeessi